biddaa keessatti cufamtu baatii gurguddaaleen shayxaanaa keessatti hidhamu baatii quraanni keessa buufame keessatti argamna. Salaamtaa sin daganne salaamu min rabbil izzati wal jalaali alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Jaallan kiyya nageenya rabbii hunda keessan irratti haa jiraatu. Ara ramadaana guyyaa sadaffaa jirra. Inshallah ta'ala rabbiin keenya nu laaffise sadarkaa ramadaanaa hanga takka waliif himne baatiin tun baatii jabduu ta'uu eega beeyne booda akkamitti jabaannee ibaadaan dabarsuu qabna waan juu wal daawwachiifnee nagee walitti dhaammanna. Obboleeyyan kiyyaanis isinis jajjabaachuu qabna. Baay'ee tana bilaashii dabarsuu nurraa hin barbaachisu. Halkan qaadiraa maalayaanii irra bullee guyyaa hirriibaan dabarsina yoo ta'e salaanni jammaa fi jummaa nu biratti ni laaffata yoo ta'e baatii tanarraa abaarsa malee milkiin nuti harkannu kan jirre beekam. Abaarsi Jibriil hawarra baatii tana keessa soomananii toobatanii jannata rabbi osoo hin harkatin ramadaanirraa bee abaaran sun akka nurratti taphatu hin dagatina. Kanaaf anaa fi isinis baatii tana waan faayidaa nuuf hin qabne irratti dabarsuu dhiifne waan guyyaa boruutis ta'e har'aas nu fayyadu irratti dabarsuu irratti haa xiyyeeffannuun dhaamsa kiyya. Inshallah ta'ala rabbiin keenya nu laaffise sadarkaa ramadaanaa irraa hanga tokko dubbanne ibadaa isa keessa jirtullee akkamiin saammachuu qabnu wal yaadachiifne arraaf walitti dhaammanna. Rabbiin guddaan duraan dursa quraana isaa keessatti akka dubbatu dirqama baatiin tun irra godhamuu isiidha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alal ladhiina min qablikum la'allakum tattaquun. Yaa warra dhugumaan keessaa fi duubaan rabbitti amantan baatiin ramadaanaa isin irratti dirqama godhamtee jirti. Akkuma warra isiniin duraa irratti dirqama godhamte soomanuun dirqama isin irra godhamtee jirti jaa. Baatiin ramadaanaa dirqama nurra godhamuu ayata quraanaa kanaatu nutti hima. Akkasuma warra nu duraa irratti illee dirqama ta'uu isiidha. Ayatuma quraanaa kanarraa baranne nu qofa irratti osoo hin taane warra nu dura dabran irratti illee dirqama turte baatiin ramadaanaa ji'a ramadaanaa soomanuun jechuun. Sadarkaa isiirraa gaafa laallu immoo shahru ramadaana alladhii unzila fihi alqur'aan hudan linnaas wabayyinaatin min alhudaa walfurqaan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Akkana jaa rabbiin baatiin ramadaanaa baatii quraanni keessa buufame ta'uu nuuf hime namni biyya jirtan soomanaa jee akka soomanuu qabnullee nu gorsa. Ayata biraa keessatti inna anzalnaahu fi laylatil qadri nuti quraana halkan qadrii qabu san keessa buufne jaa. Ayata biraa keessatti inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka halkan barakaa qabdu keessa buufne jaa. Kana jechuun halkan ramadaanaa kun barakaa qaba kun qadrii qaba halkan bilaashin namni qoblaa fi taphaan dabarsuu qabu miti. Halkan namni ibaadaa irratti dabarsuu qabudha. Halkan namni akkaan jabaatee rabbii isaa gabbaruu irratti rabbii isaa zakkaruu irratti salawaata irratti salaata irratti quraanaa fi zikriilee garaagaraa irratti dabarsuu qabudha. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaa halkan ramadaanaa qabu inna anzalnaahu fi laylatil qadri inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka akkana nuufi mala halkan barakaa qabdu halkan sadarkaa qabdu jeem. Gara biraatti yoo laallu nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan idhaa dakhala ramadaan hoggaa ramadaanni seene hulaaleen jannataa hundinuu ni banamti hulaaleen ibiddaa hundinuu ni cufamtii jenna. Akkasumatti gurguddaaleen shayxaanaalleen ni hidhamtii jenna. Hadiisni ka Muslimi. Nabiin keenya hadiisa Bukhaarii Muslim nu gabaasan keessatti waan jaan salawaatu rabbii wasalaamu alayhim man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zambi. Namni ramadaana rabbi irratti saabbata haala ta'een soomane rabbitti amanaa haala ta'een soomane dilii isaa irraa waan dabre guutuu rabbiin isaaf dhiisaa jenna. Akkasumatti man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zambi. Namni rabbi irra gimmidatee rabbi irratti herregatee haala rabbitti amanaa ta'een baatii ramadaanaa keessa dhaabbatee taraawiyya salaata dilii isaa rabbiin isaaf dhiisaa jenna. Akkasumatti mallee man qaama laylatal qadri iimaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zambi. Namni halkan sadarkaa qabu sanis dhaabbatee rabbiif salaate zikrii fi quraanaa fi salaataa fi salawaataan kan dabarse dilii isaa waan dabre rabbiin isaaf dhiisa jenna. Ramadaanni baatii kanaati. Baatii tana bilaashi dabarsuun hin barbaachisu. Baatiin tun baatii qaalii ta'uu eega barree waan nu fayyadu irratti dabarsuun dirqama keenya. Salaata taraawiyyaa jabeessuun nyaata ofirraa xiqqeessinee dheeratee salaanni nu dadhabsiisennee dhiifnee galuu osoo hin taane itti deebinaa waan ulfaatu nyaachuu irraa fi qusannee salaata sirnaan salaatuun barbaachisaadha. Akkasumatti halkan isaa teenyee maalayaanii haasa'uu waan garaagaraa dhageeffachuu irratti dabarsuu osoo hin taane salaata irratti dabarsuun akkaan barbaachisaadha. Baatiin tun baatii qaaliidha. Baatii rabbiin carraa nu laatee nu jiraachisee ittiin nu gahedha. Arra jirra malee boru jiraachuu keenya hin beeknu. Jiruu arraata rabbiin nuu kanneen fayyadamnee akka nama boru jiraachuuf hin deemneetti baatii ramadaanaa tana soomanuun dirqama kiyya keessanii kan hunda keenyaati. Arra jirra malee boru jiraachuu keenya maaliif beeknu? Nuti uummata nasiiba jiraatu. Nasiiba jiraachuu keenya beeknee waan nu fayyadu irra borollee jabaannee gara fuulduraa deemuun akkaan barbaachisaadha. Naamusoota namni soomana qabaachuu qaban keessaa tokko afaan keenyaan naamusa eeggachuudha. Ija teenyaan naamusa eeggachuu gurra keenyaan naamusa eeggachuudha. Ol baanee sooshaal miidiyaa gubbawwaan harkine haasa'uun miidiyaa gaccufnee quraana banannee jabaannee gara fuulduraa deemuudha qabna. Sooshaal miidiyaa gubbawwaan harkine daawwachuun sooshaal miidiyaa gubbawwaan barbaanne dhageeffachuun dhoorkaa ta'uu beeknee waan irraa dhoorkamne dhiifnee irraa fagaannee waan itti ajajamne sirnaan hojjannee baatii ramadaanaa baatii qeebalamtuu akka nuuf taatu godhuudhaaf ammarraa kaanee nyaata teenya tolfannee miidiyaa gaccufnee quraana banannee jabaannee gara fuulduraa deemuudha qabna.
جابر بن عبد الله الأنصاري رب الرجالة وانجان إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك قاف صومنته صومنا قام قفان سنتانه قلبي دان قران إجان أفان الرب خيتين صومك أبداجن مالف جنة ولسانك عن الكذب الربني خي خجب الراس صومنو ركبه قري خي حرام دقي فتشور راس صومنو ركبه إجتي حرام داوتشور راس صومنو ركبدين ودع ذا الجاري الله خيت اللي ركسو ديس ماتي تركسو ديس صاحبن كركسو ديس وليكن عليك وقار وسكينة صدار ربي سرتي هجراتو إفقا قبدي سودة ديم رمضان خي سرتي هجراتو جن ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء guyyaa furtee fi guyyaa soomtees tokkuma godhinii guyyaan soomanaatii fi guyyaan soomanan ta'inis serkaa waliin fakkaatinii jenna adda adda godhuudha qabda guyyaa ramadaana afaanii qabdu afaan keetiin naamusa eeggachuun ija keetiin naamusa eeggachuun gurra keetiin naamusa eeggachuun sirratti haa jiraattu jenna nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi man lam yada'a qawla zuuri wala amala bih falaysa lillaahi haajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaaba namni gurraan naamusa hin eegganne kaafaanii maalaayaanii lakkifne kaafaanii wahuma harke ol bee haasawu kanamaayyoo juu jecha baalagee namaan juu rabbiin nyaataa dhugaatii dhiisuu isaarraa haajaan qabu nyaata dhiisuu fi dhugaatii dhiisuu isaarraa rabbiin haajaan qabu kana jechuun nagama soomanu jirta malee rabbiin soomana keetirraa dantaan qabu jechuudha rabbiin soomana keetirraa dantaan qabu jechuudha arraba kee eeggachuudha qabda arraba kee zikriidhaan quraanaan jiisuudha qabda malee arraba namaatiin maalaayaanii haasa'uudhaan jiisuu hin qabdu naamusa eeggachuudha qabda jechuudha akka munaafiqaa ta'uu hin qabdu innal munaafiqiina yukhaadi'uuna allaha wa huwa khaadi'uhum rabbi gannajanii ganaman rabbi shawwanna janii shawwadaman akkasin barbaachisu asiyaamu junna soomanni biddarraa gaachana namaaf ta'a guyyaa qiyaamaa akkuma lola keessatti har'aan tana gaachanaan eeboo sittas deemtuu fi waraana sittas deemu ofirraa deebiftu gaachana boruu ibidda ittiin ofirraa deebisanidha jannanni gaachana boruu ittiin ibidda ofirraa deebisanidha soomanni kanaaf waidaa kaana ahadukum saa'iman falaa yarfus walaa yafsuq namni tokko har'aan tana yoo soomana afaanii qabaate hin baalagoomin jecha baalagee hin haasayin jecha fokkotaa fi dalagaa haraam hin dalagin ifee guudha qaba yoo namni illeen isaa arrabse falyaqul inni saa'iman soomanaan qaba jee jala haadidu wajji loluu hin qabu waan inni jeensan jee isaa deebisuu hin qabu akka inni gabbu'ee isaa arrabse bira gabbu'ee arrabsuu hin qabu an soomanaan qaba jee irra guddatee jalaa diduudha qabaaya akkan akkitti soomanuu qabnu kan akkitti adaba baranne hadiisa muslim keessa nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waan jaan kullu amali ibni aadama lah cufti dalagaa ilma aadamuu tanuma isaati cufti dalagaa ilma aadam tahisaati alxasanatu biashri amthaalihaa toltuu takka yoo dalage خدان تسنفكاتون إن قلت قلشاف إلا الصيام فإنه لي صومنا ملي صومن موخيا وأنا أجزي به أنا تو قلت يساف قلشان أكن جا رب سبحانه وتعالى إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي أنا أفجي نيات ديسي أنا أفجي دقاتي ديسي أنا أفجي فري لبو إسا ديسي خناف قلت أنا تو إسا قلشا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وري رب الرسبرني صومنا من دا إساني حساب أمالي قلت قلب من جابر warri obsa waa hundarratti obsa mindaan isaanii hisaaban qabu lissaa'imi farahataani namni soomanu gammachuu lama qaba farahatun inda fitri wa farahatun inda liqaa'i rabbi gammachuun takka gaafa sooma furu gammachuun takka gaafa rabbi isaa qunnamu mindaa soomana isaa dhaqeechi gaafa arku gammachuu ajaa'ibaa gammaduudhaaf ta'a ولخلوه فمن ثانية يبدو عند الله من ريح المسك أجاء فانما صومنا قبو تربي برد رقا مسكيرة أكنا جنبين كيني صلوات ربي وسلام عليه صومنا يجو والله فامتي وانا كنات خناف جبان نيم تور رافقاني صومنا كيني سرنا قيفة شوكا قبنو إسن دامنا إن شاء الله تعالى رافن قرمينا رمضان قرآن عند برسو قبنا رمضان ذكر عند برسو قبنا رمضان صلاة عند برسو قبنا رمضان الصلوات بايس عند برسو قبنا رمضان صدقة عند برسو قبنا رمضان خير ليه هند خيسا ولي قبني nuu khayrii waliin nuu qabamte dabarsuudha qabna nama fursiisuu irratti illee xiyyeeffachuudha qabna namni nama soomanaan oole tokko timira takka kanneefi fursiise yookaan bishaan obaasee fursiise mindaa hanga inni soomanaan oole arkate takka arkata jechuu mindaa inni soomanaan ooluudhaan arkate inni timira takkatti kannee fursiisuu qofaan arkate mee warri nama fursiisan mee warri mindaa kana barbaadatan isii jiran baatiin baatii khayriidhaati baatii khayriin isii keessatti dalagan dachaan galata namaa galfamtuudha baatii tana keessatti jabaannee waan rabbi nu dhiyeessu hundaan rabbi dhiyaachuu irratti xiyyeeffachuu qabnaan dhaamsa kiyya baatiin baatii sadaqaas baay'isa haadha abbaa keessan ka biyya jiran tottoohadhaa haadha abbaa keessan ka baadiyya dhiiftanii magaalaa biraa jirtan tottoohadhaa obboleeyyan keessan hiriyoota keessan ollaa keessan aalii teessan waan dandeenya